Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu isinitti himaa oduu waliin ani Jersoo Wallootu. Kaayyoo dhaloonni qubee irratti wareegaman bakkaan ga'uuf guyyaa itti irbuu keenya haaromfannu jedhe ABO'n ibsa baase. Oduu keenya gama biraatiin Itoophiyaatti ajjeechaan caalaa osoo hin hammaatin jaarmiyaaleen idil addunyaa marii olitti tarkaanfii fudhachuu qabu jedhe Human Rights Watch. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaan qindeeffate qaba. Kaayyoo dhaloonni qubee irratti wareegaman bakkaan gahuuf guyyaa itti irbuu keenya haaromfannu jedhe ABO'n ibsa baaseni. Sadaasa 9/2021 baga nagaan keessan jecha qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n ijaaramanii hoogganamuun adda durummaan hirmaatanii mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka mirkaneessaniif sadaasa 9/2005 ABO'n fincila diddaa gabrummaa labsuun ni yaadatama. Qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo labsii ABO kana ofitti fuudhuun sadaasa 9/2005 sochii fincila diddaa gabrummaa gaggeessuu qofa osoo hin taane imaammata tarsiimoo fi tooftaa fincilli diddaa gabrummaa kan sadarkaa Oromiyaa ittiin hoogganamu qiyaasuun caasan sochii bilisummaa fi dimokiraasii qeerroo fi qarree bilisummaa biyyaalessa Oromiyaa bara 2011 ijaarame. Qeerroo fi qarreen guutuu Oromiyaa caasaa biyyaalessaa kana jala hiriiruudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamu kan Oromiyaa keessatti finiinsan qofa osoo hin taane uummata bal'aa Oromoos qabsoo irratti hirmaachisanii seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti wareegama olaanaa baasanii jiru. Wareegama ulfaataa adda durummaadhaan baasan kanaan kaayyoon ABO bifa iggitii qabuun kan uummata Oromoo keessatti gadi dhaabbatedha. Sochiin fincila diddaa gabrummaa kun bara 2015 gara fincila xumura gabrummaatti ol guddifame. Akka kanaan sochiin kun sadarkaa Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa ardii Afrikaatti illee sochii bilisummaa fi dimokiraasii guddicha ta'ee mirkanaawe. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa addunyaatti humna guddaa ta'ee as bahe. Sochii kanaanis mootummaan abbaa irree Itoophiyaa hundee irra raafamee caccabuu eegale. Sochiin kun bifa qindaa'ee fi karaa nagaa qofaan qawwee fi taankii mootummaa dura dhaabbatee bara 2018 mootummaa abbaa irree EPRDF'n hoogganamu kuffisuu danda'ee jira. Wareegama lubbuu qaama fi qabeenya guddaa itti baasuudhaan sochii sadaasa 9/2005 eegalaniin mootummaa abbaa irree Itoophiyaa EPRDF'n hoogganamuun bara 2018 kuffisuu irratti qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo yoo milkaa'an illee kaayyoon isaan irratti wareegaman amma illee bakka hin geenye. Waan ta'eef sadaasa 9/2021 yeroo yaadannu kaayyoo qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo kumaatamaan irratti wareegaman bakkaan gahuuf itti fufnee daran qabsaa'uuf irbuu keenya haa haaromfannu. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo ABO sadaasa 9/2021. Itoophiyaatti ajjeechaan kana caalaa osoo hin hammaatin jaarmiyaaleen idila addunyaa mariin olitti tarkaanfii fudhachuu qabu jedhe Human Rights Watch. Manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa fi manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waliin wal qabatee ajjeechaan kanarraa caalaa osoo hin hammaatin dhaabsisuudhaaf mariin olitti waan qabatama ta'e gochuu qabu jedhe Human Rights Watch. Ibsa wiixata baaseen labsiin yeroo muddamaa guutummaa biyyattii keessatti hojiirra ooluu mootummaan Itoophiyaa labse gaafii tokko malee humnatti akka dhimma bahu isa taasisuu mala jechuun sodaa qabus ibseera. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kuni mootummaan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa akkasumas warri mormitootaa gochawwanii fi imaammatewwan dubbii hammeessan dhaabuun tarkaanfiiwwan atattamaa mirgoonni hawaasaa mara guutumatti akka kabajamu taasisan fudhachuu qabu jedha. Daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Kenneth Ross gaggeessitoonni Afrikaa akkasumas miseensonni mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii ajjeechaan caaluu akka itti hin fufneef waliin hojjechuun tarkaanfii atattamaa fudhachuun murteessaadha. Kun hin ta'in hafnaan garuu uummata Itoophiyaaf hin qaqqabin hafuu isaaniiti jedha daayirektarri kun. Itti dabaluunis qaamoleen wal waraanaa jiran lammiilee nagaaf eegumsi taasifamaa jiraachuu mirkaneeffachuu qabu. Akkasumas gargaarsi namoomaa barbaachisoo ta'anii haala qaqqabuu danda'u irratti hojjechuu qabu jedhee jira Human Rights Watch. Dhiyeenya waraanichi naannoo Amaaraatti cimee itti fufuun
TPLF fi humnootni waliin tokkummaa uummatan akka waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO gara Finfinneetti qajeeluu yoo ibsan mootummaan ammoo labsii yeroo muddamaa ji'a 6 turu labsee jira. Finciltootaaf deebii kennuuf jecha dubbiin aangawoonni mootummaa federaalaa fi naannolee akkasumas namoonni bebbeekamoon ifatti dubbatan Tigiroota fi warra deeggartoota weerartootati jedhaman irratti loogii fi miidhaan akka qaqqabu kakaasuu danda'a jechuun eere Human Rights Watch ibsa isaa 8/2021 kanaani. Facebookiin ibsa ministeerri muummee Abiy Ahmed onkololeessa 31/2021 Itoophiyaanonni hundumtuu meeshaa qabadhaa ka'aa TPLF'n awwaalaa jechuun maxxansan akka haqees yaadachiisee jira Human Rights Watch. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimma idilee isaanii yeroof tursiisanii humnaa fi meeshaa qabaniin gara adda waraanaatti akka duulaniif ture muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan gaafatan. Itoophiyaan tajaajila intarneetaa ugguruu net blocking gabaase. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Itoophiyaan tajaajila intarneetaa ugguruu net blocking gabaase. Akka gabaasa net blockistiin Itoophiyaa keessatti tajaajila intarneetaa Facebook, Instagram, WhatsApp fi Telegramiin deeggarsa miseejiiwwan bantuu malee akka hin hojjennetti guyyaa har'aa ugguramanii jiru. Netblockistiin sababa ugguramuu intarneetaa ilaalchisuu yoo ibsu qormaata biyyaalessaa seensa yuunivarsiitii biyyattii keessatti guyyaa har'aa kennamuu eegalee hattummaa marsaa hawaasummaa irraa taasifamaa jiraachuun wal qabatee uggurame jedha. Haa ta'u malee guyyaa garuu ministeerri barnoota biyyattii qormaata kennamaa jiru ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kenneen qormaatni haala nagaatiin xumuramuun ibsuun rakkoo tokko malee jalqabbiin qormaataaf milkoonneerra jedhe. Kanumaan wal qabatee adda cituun tajaajila intarneetaa haala siyaasaa fi sochii waraana biyyattii keessatti hammaachaa dhufuunsaan kan wal qabatudha jechuun rogeeyyiin ibsaa jiru. Yeroo ammaa kanatti tajaajilli intarneetaa magaalaawwan muraasa keessatti deeggarsa miseejiiwwan bantuu Piispiinii jedhamuu fi Piispooniitiin hojjechaa jiraachuu maddeen gabaasaa jiru. Oduu keenya gama biraattiin Walloo magaalaa Haxaayyeetti faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa wal diduun barame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dhumuugaa magaalaa Sadeen Makkannaa keessatti faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa wal diduun barame. Raayyaan ittisa biyyaa bilbilaan dubbisnetti jarana takkaa duratti hin deemtanii takkaa duubatti hin deebitanii maali rakkoon jennee hoggaa gaafanne lakkii kun waan achi gaffaamuu yaadamuu miti. Nuti warri sabaan Oromoo taane faannoon dhiibbaa nurratti godhaa jira. Karaa qalbii tollee meeshaa dhukaaf nuun dhabnee haala jeequmsa keessa jirra. Numatu kaleessa lakkisaa jedheeni adda nu qaban malee meeshaa walitti fudhannee turre jedhe namni dubbisne kun. Akka raayyaan ittisa biyyaa kun jedhutti yeroo wanti tokko uumame shanee isin shaneedha jedhanii nu arrabsu jedhe faannoon Amaaraa. Bakki rafnu bakki itti waa nyaannu wal adda jedhe nuti achi keessatti akka nama shakkii dalageetti ilaallama jedhe namni dubbisne kun. Dhaamsi raayyaan ittisa biyyaa kun dabarse nuti akka qabne kanaan oollee bullee jennaan lolli nu jedduutti ta'uun isaa waan hin oolleef isin Oromoo nu eegaa nama Oromoo isinitti baqate hin tuqinaa jechuun ergaa isaa dabarfatee jira. Artisti dhiyeenya beekamti guddaa horate Taarikuu Gaannis dilbata kaleessaa hiriira guddaa deeggarsa mootummaaf magaalaa Finfinneetti waamame irratti dubbii araara wayya jedhu dubbachuun dubbii ijoo ta'eera. Bal'ina oduu kanaaf Sayyidawwee waan qindeeffate qaba. Artistiin dhiyeenya beekamtii guddaa horate Taarikuu Gaannis dilbata kaleessaa hiriira guddaa deeggarsa mootummaaf magaalaa Finfinneetti waamame irratti dubbii araara wayya jedhe dubbachuun dubbii ijoo ta'eera. Kana dura miseensa raayyaa ittisa biyyaa akka ture kan himamu Taarikuun waltajjii balaaleffannaa TPLF fi WBO irratti gaggeeffamuuf bahame irratti dargaggoonni gara waraanaatti hin deemina jaarroleen dhagaa baadhaatii marga qabadhaa dhaqaa araara wayya jedhee dubbachuun dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ture. Ofii dhaamsi Taarikuun waltajjicha irratti dubbate maal akka ture Taarikuun waltajjii yeroo bahu nagaa gaafachuun jalqabe. Ani sirbu sirbaaf hin dhufne guyyaa hunduma sirbamaa guyyaa gaddaa fi gammachuu sirbuu qofaadha. Guyyaa sirbamu hin sirbamne anumattu adda baaseen beeka. Eessa dhaabbadhee sirba eessa dhaabbadheen faarfadha. Naannoon isaa dhiphateera ani waan sirbus dubbadhus hin qabuu jedhe. Taarikuu Gaannis sirba isaa Dishtaagiinaa jedhu keessatti dhalli namaa hunduu walqixa ta'uu fi uumaa tokkorraa dhufuu hima. Dhalli namaa adamii fi hawaa irraa akka dhufan uumaa waaqaa akka ta'anii fi tokko isaa kan irra hin caalle ibsa sirba isaa keessatti ibsa.
kaleessa yeroo waltajjii bahus akkas jechuun waan amantaarraa barachuu hin dandeenye jedhe. Isa abbootiin amantaa nu barsiisaniin irraa hin baranne, sheekonni kan nu barsiisan irraa hin baranne, isa luboonni paastoroonni nu barsiisan irraa hin baranne, faarfannaa irraa kan hin baranne sirbaanis hin barannu jedhe. Uffata gurraacha uffachuun nurra hin bareedu, uffata gurraacha uffachuun nu gaha. Gurru keenya nu dhiigeera, maaliif dargaggoonni du'uuf gara fuulduraatti deemu? Dargaggoonni akka hin deemne jaarroleen haa deeman, dhagaa mataa isaaniirra godhanii marga qabatanii haa deeman. Jaarsummaatti wayya, qawween ni gaha, furmaata hin qabu. Anis deemee waraaneera, obboleessa kee waliinidha jedhamnaan dhiiseen deebi'e jechuun haala waraana mootummaa giddu galeessaa fi humnoota TPLF jidduutti gaggeeffamu ibse. Humnis nun barsiifne, dhiigni hin barsiifne jechuun ergaasaa golabuun gara sirbaatti deebi'uun jaalalli dhiibee nagaan dhibe jechuun weellise. Taarikuun sirba isaa Dishtaagiinaa jedhamu kan aadaa saba arrii agarsiisuun beekamtii guddoo argateera. Kana malees dhiyeenya weellisaa beekamaan lammii Seenegaal Aakoon sirba taarikuu Dishtaagiinaa jedhee irraa deebiin bareechee reemiksi godhee sirbeera. Maddi BBCdha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne haga ammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa hafan daawwachuu barbaadan yuutuubii keenya irra dhaquudhaan nu hordofaa. Haga waan nu waliin turtaniif galatooma.